nagaan gooftaa ammas dabalee siniif baay'atu ergaa keenya kutaa isa arfaffaatiif isa dhumaa fudhannee isinii dhiyaanneerra waa'ee ayyaana Faasikaa waa'ee eebba du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiif qophaa'uu humna uffachuu isa jedhu kanatti ergaa jajjabinaa amantootaaf naannaa biyya lafaatti dhaggeeffattoota keenyaaf dabarsuudhaaf itti jirra. Gara kutaa keenya isa dhumaa isa humna qabeessa maal goonuu isa jedhamu akkuma namoonni kanaan dura wajjin turtan beektan gara qorichaatti fiduudhaaf irratti hojjechaa jirra. Amma gaa isa kana walii wajjin ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 27 irraatii sagalee ittiin jalqabnu fudhanneetu dhugaa sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Akkas jedha lakkoofsi 27. Yesuus itti fufee amma lubbuun koo dhiphatteetti egaa yaa Abbaa yerootti kana na oolchi jedhuu mooree garuu sababii kanaafan gara yerootti kana dhufe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaa gara dhumaatti fidee waan hafuun isaaf hin taane destiny isaa inni dhumaa fannoon fuula isaa dura yeroo dhaabatee dubbii kana dubbate. Fannoon sodaachisaa waan ta'eef fannoon waan nama yaaddessuuf waan nama dhiphisu waan ta'eef namummaa isaa keessatti waan itti dhaga'amaa jiru kanatti afaaniin dubbatee nu agarsiisa. Maal jedhee kadhadha. Amma yaa Waaqayyo dhibee kana na oolchi yaa Abbaa koo maaloo naa qaqqabe jedheen kadhadha. Lakki yerootti kanaafan ergamee dhufe duuma kanaa ta'ifan dhaladhe kanaafoo ittiin adeemaa jedhe. Jireenya kiristinnaa keessatti wanti akka dhugaa kanaa bu'aa namaa qabu guddaan mataa kan ta'e iddoo gara biraa hin argitan obboloota. Maal jechuudha? Dhugaa beekaniin deddeebi'uu jechuudha. Inni nama isinitti dubbachuudhaaf barbaada. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhugaan ni beeku maal inni dhaqanii du'uudhaaf dhalate. Kanaaf irraa deebi'uu hin barbaanne gama tokkoon iyyuu yoo lubbuun isaa dhiphatte iyyuu ayyaana abbaa isaatiin qabameetti adeemuuf filate malee maaloo keessaa na baasi kan jedhu yaadi mataa kootti hin dhufu. Yaadattu yoo taatan waa'ee du'a isaatii yeroo inni bartoota isaatti yeroo jalqabaatiif wangeela Yohaannis Aminaadhiisa Maatiyos boqonnaa 16 keessatti dubbate Phexros utaalee Yesuusin gara namoota keessaatti gara iddoo tokkotti baafateetu kun sirran ga'in maaloo yaa gooftaa atiin duutu masiidhaati ittiin jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara ija isaa keessa laalee ati yaa seexana nana dura kootii turi jedheen kan namaa malee kan Waaqayyoo hin yaaddu adaraan adagaa qulqulloota kan namaa malee namni fannoo garaatti oolu yaada Waaqayyo immoo fannoo keessa nama dabarsuutiin eebbi akka inni jiru nutti hima. Kanaaf egaa dhugaa kana fudhanneetu itti adeemna. Jireenya namaa keessatti fannoo loluun baay'ee noormaaliidha. Amanaan fannoo ittiin morma. Fudhachuu hin barbaadu. Waldaan Waaqayyoos kana itti deddeebitee barsiisaa nama du'a kan jaallatan isaan gochuu hojii cimaa waan ta'eef isarra dhiifteetu waan jireenyaa duwwaa namatti dubbatti. Yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos fannifamee ture waan dinqisiisaa tokko argitu waa'ee amala namaa kan namatti himu. Bitaaf mirga isaatti hattootatu fannifamanii turan jedha sagaleen Waaqayyoo. Egaa fannifamanii yeroo du'aaf isaan barbaachisu yeroo darbetti loltoonni du'a sana supervaayizii godhan yookiin immoo firdii sana supervaayizii godhan waa tokko murteessan maal jedhanii miilla namoota kanaa cabsuu nu barbaachisa jedhan. Maaliifi fannoo irratti yoo argitaniittu ta'e miilla isaanii irratti ol ka'atu qilleensa fudhatanii du'a isaanii dheeressu. Kanaaf jedhanii ol ka'anii qilleensa fudhataniitu yeroo gad deebi'an immoo hin dhiphatu. Deebi'anii immoo ol ka'u. Maal jechuudha? Humnuma isaan keessa jirutu du'a isaaniitiin mormatu jechuudha. Kanaaf loltoonni kun dhufanii maal godhanii?
buusa miilla isaanii keessaati iddoo cabuun isa barbaachisu lafee isaanii cabsan. Inni yeroo cabuu namni akkatti ol ka'ee qilleensa fudhatu waan dhabuuf du'a dafee simate jechuudha. Isa bitaarraa dhaqanii cabsanii Yesuus Kiristoos bira gaafa ga'an inni already jireenya isaa abbaa isaatti kennatee lubbuu isaatti kennatee qilleensa baafateetu du'eetu jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Du'a nama simatu godhee mataa isaa waan of qopheessee tureef otuu isa ajjeesuun hin barbaachisin wal'aansoo otuu hin qabin gara du'aa dhaqe. Har'a kuni dhoksaa baay'ee gadi fagoodha obboloota. Mana Waaqayyoo keessatti manoota keenya keessa jireenya keenya keessa miilla kan cabsu ergamaa nutti ergagaa Waaqayyo yeroo nuyi du'a jibbinu. Yeroo nuyi fannoo simachuu dinnu akka nuyi isa ittiin wal'aansoo hin qabnetti kan nu cabsu ergaatu ba'a. Kanaaf yeroo baay'ee waldaan Waaqayyoo gidiraa jala jirti. Du'a simachuu yeroo dadhabnu du'a akka nuyi simannutti humna ittiin du'aan wal'aansoo qabnu nurraa cabsuudhaaf ergamoonni adda addaa gara jireenya keenyaatti ergamu. Kana mannaa garuu barsiisa nuyi amma dabarsaa jirru kanaan garaan qulqullootaa du'a akka jaallatu du'a akka simatu akkuma Yesuus godhe abbaa isaatti lubbuu isaa kennateetu of dabarse. Isa kana qulqulloonni akka isaan baran barbaada Gooftaan. Tuqaa guguddaan isinii tuqee darba kana irratti gaa tokkoffaa yeroo du'a kana simannu maal gochuu nu barbaachisa? Qophee mataa nu barbaachisa. Seera ba'uu keessatti iddoon bultiin Israa'elootaa karaa dinqisiisaa Waaqayyo dizaayinii godhee ture. Gosa 12 iddoo afuritti citaniitu taabonni Waaqayyo gidduu taa'a. Gosi afuraddanan, gosi afuraddanan, afuraddanan, afuraddanan milikkita fannoo lafa irratti kaasaniitu taabota gidduu isaanii kaa'atanii akka isaan yeroo hundumaa akka kanatti taa'aniif akka kanatti ka'an Waaqayyo dizaayinii godhe. Yeroo isaan garuu cubbuu hojjetanii waaqa tolfamaa gidduu isaaniitti tolfatanii Waaqayyo waa tokko Musee abboome. Maal jedheeni? Kana booddee dunkaana walga'ii yookiin lafa mana taabota kootii saba koo gidduun kaa'inii. Sabni akkuma durii iddoo buufata isaatii haa qopheeffatu ankoo mana koo garuu fuudhiitii buufata ala iddoo gara biraa dhaqinaa dhaabii. Adagaa qulqullootaa na dhagaa. Du'aaf qophaa'uu dhagaa amma inni nu dubbachaa jiru. Maal jechuudha? Namni Waaqayyo wajjin haasa'uu barbaadu akka durii manuma isaatii gadi ba'ee Waaqayyo wajjin haasa'uun hafeera jechuudha. Amma maal godhaa? Magaalaa keessaatii ba'eetu Waaqa barbaacha dhaqa jechuudha. Haleluuyaa! Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ergaa guddaa qabaatee adagaa na dhagaa. Magaalaa keessaa ba'u du'a akka nu hin simanneef kan nu godhe jireenya magaalaati. Jireenya hawaasaati. Jireenya tokkummaatu jireenya akka nu jaallannu du'a akka nu jibbinu nu godhee jira. Namni du'a Kiristoosii wajjin du'uu barbaadu jalqaba tarkaanfiinsaa maalinni waan keessatti qabamee jiru hundumaa keessaa mataatiin keessaa ba'eetu Waaqa barbaaddachuudhaaf magaalaa ala dhaquu danda'uu qaba. Maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma gaa dhibeen keenya iddoo guddaan iddoo kana waan ta'eef. Tuqaa lammaffaan isinii kaasa. Kakuu haaraa keessas yeroo dhufu sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Ibroota boqonnaa 13 irratti argitu kottaa jedhee dubbata inni Ibroota nu barreesse. Maal jedha? Kottaa magaalaa ala tuffatamuu kansaa ofirratti baannee ceephoosaa ofirratti fudhanneetu isa barbaacha magaalaa keessaa ala hin dhandhaa'edha. Maaliif? Eessatti fannifame? Magaalaa Yerusaalem keessaatii alatti fannifame waan ta'eef. Kottaa magaalaatii baana. Kottaa magaalaatii baana. Waamichi kun waamicha dinqiidha. Haqas kana sinii boona nuyi. Hin baana magaalaatii. Magaalaa jechuun maal jechuudha? Itti deebineetu ilaalla obboloota koo. Maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Lafanni fannifame dhaquu nu barbaachisa jechuudha. Fannoo baatee gara keenya hin dhufne ba'aatu gara isaa dhanne jechuudha.
ceephoo baachaa yeroo namni magaalaa keessaa gadi ba'u waaqa barbaacha tarii magaalaa irraa kan dubbatamu waan adda addaatu jira. Inni maraatuudha, inni nama beekumsa hin qabnedha, kanaafiti waaqayyotti hirkata kan jedhamu tuffii ceephoo hundumaa baadhuuti magaalaa keessaa ala na bira kottu. Kanaaf bu'ii dhidhiittannaa baay'eetiin ittiin mormina hin jaallannu, tuffatamuu hin jaallannu, ceephaamuu hin jaallannu. Maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 22 kaasee waan dinqisiisaa tokkotu jira obboloota ko. Jaamaa tokko hafayyisu harka isaa itti buusee hafayyisu jedhaniitu gara isaa fidaniidha gara Yesuus. Wanta Gooftaan godhe ilaalaa. Harka isaa qabee namoota itti fidan hundumaa keessaati harkisee magaalaa keessaa gadi baasee sagalee Waaqayyoo dhaqaa ilaala. Magaalaa keessaa eega gadi baaseeti booddee maal jechuudha? Jaamaan yeroo hundumaa magaalaa isaa barbaada, naannoo isaa barbaada. Obbo Baluu maaloo boollatu si fuuldura jira, bitaatti gori, mirgaatti gori kan ittiin jedhu magaalaan ni keessa jiru sabanni beekuudha. Gooftaan garuu jaamaa kana fuudhee wanta inni beekuuf wanta inni amaleeffate irraa gadi baase. Maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kana booddee eega gadi baaseeti booddee ija isaatti tufe jedha sagaleen Waaqayyoo. Maal jechuudha beektu? Fannoo dhagaan. Eega namanni warra gaayidii isa gochuu danda'an hundumaa keessaa gadi baasee booddee itti tufe. Namichichi sintochuune cal jedhee dhaabate. Maaliif akka Gooftaatti kufeera fannoo irratti of kenneera jechuudha. Milikkita isaati kun. Gooftaan ija isaa qaqqabee fi maal argitaa jedheen seenaan isaa guddaadha yeroo nan gahu waan ta'eef. Namoota akka mukaattan arga jennaan lakkii karaa akka kanatti magaalaatti deebi'uu hin dandeessu jedhee ija isaa qulqulleessee eega fayyisee fi booddee wanta inni ittiin jedhe dhaggeeffadha. Deebitee magaalaa sanatti hin galinii deemee jedheen. Obboloota koo fannoo jechuun maal jechuudha? Fannoo jechuun magaalaa keessa jiru keessaa ba'u jechuudha. Yaada keessa jiru keessaa ba'u jechuudha. Obboloota koo daraa maaloo waan tokkittiin itti isinii dabalaa na dhagaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo isaa baatee gaara Qaraaniyoo sana yeroo ol ba'aa ture. Inni fannoo jalatti kukkufee rakkifnaan nama Simi'oon jedhamu tokko dirqiitiin fuudhanii fannoo isaa baadhuu fedhanii irra ka'an. Yeroo Simi'oon fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos gargaaruudhaaf baate, Yesuus afaan isaa saaqatee dubbate jedha. Maal jedhee? Yaa intaloota Yerusaalem, dubartoota Yerusaalem, anaaf hin boo'inaa, ofii keessanii boo'aa. Isatu gidiraatti deemaa jira, isatu fannoo baataa jedhanii isaa boo'an. Inni garuu maal jedhe? Ani nama fannoo hammachuudhaaf qophaa'edha. Isiniif wayyoo warra fannoon baatin jirtanii. Nama dinqisiisu. Maaliif immoo yeroo sana dubbate beektu? Namatu fannoo baannaanidha. Haga waldaa keessa maaliif Waaqayyoon dubbatu beektu? Namatu fannoo hin baanne. Yeroo ni fannoo baannu Waaqayyoon dubbata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Adagaan adagaa Yesuus inni bara baraan Gooftaadha. Sagalee Waaqayyoo haga waldaa keessaa dhimnaan namatu iddoo Waaqayyoo goreetu nutti dubbata. Yeroo namni fannoo baatu garuu ofii isaatiin dubbate Yesuus. Adagaa obboloota koo akka sin waamna fannoo irraa hin dhidhiittatinaa. Lafa Gooftaan itti sin waamu irraa hin dhidhiittatinaa. Ba'a magaalaa keessaa garanni itti qaana'ee isiniif fannifame olii wajjin dhannee fannoo isaa wajjin hirmaannaa. Kana booddee ulfina isaatiif isin geessu nuun jedha. Ayyaana eebbaa, ayyaana ulfinaa, ayyaana mo'ichaa akkasiniif ta'u hawwii keenya nagaa Waaqayyootiin.